Maal taatee urjii? Maaliin teessiin jedhe? Waan dhiphachaa jirtu fakkaataafan jedhe. Callisiitii qo'adhu. Mana barumsaattis ta'e karaa kamiinuu wanti uumame jira jechuun wanti si mudate yookiin wanti si gaddisiise. Hin dhageessu moo ati afaan kee qabadhuutii dubbisi. Waan hundumaa kan godhe giiftiidha. Maal? Giiftiidha? Maaliif? Dura akka isheen maallaqa naaf kaffaltee waan isheen natti himtu hundumaa raawwadhuuf isan sitti minattaarteetti. Milkii, kanuma qofaaf sireebsiste moo isheen? Lakki kana qofa miti. Maalidha ree? Anis kanaan dura maallaqa yoo naaf hin dabaltu ta'e sin hima jedhee sodaachiseen ture. Kun ajaa'iba rabbiiti. Tole. Yeroo tokko gammeen akka waa hojjedhuuf maallaqa naaf kaffalee ture. Sitti himeen ture ni yaadatta? Eeyyeen garuu milkii kana wajjin maaltu walitti fideree naaf hin galle. Walitti dhufa malee inniif jirraan maallaqa naaf kaffalanii akkan ishee basaasuuf na erganii turan. Sana booda sagalee ishee waraabee isaaniif geessuuf yeroon jedhu narratti barte. Akka waraabaa turetti bilbila kootii koo keessaa fuutee waan hundumaayyuu narratti barte. Ittumaan attaartee na reebsifte. Ani kanan jedhu waa'ee barnootaa dagattanii basaasummaa fiilmii hojjechuu eegaltan immoo tole haa ta'u. Yoon qo'attu immoo mana barnootaa deemuun barachuuf akka ta'e dagattaniittu jechuudha. Urjii maaliif waan taateen dubbattu? Singalchuun siin jedhe miti. Callistee maaliif kitaaba kee irratti hin xiyyeeffattu? Hin dandeenye kaa yaada kana jalaa bittinneessaa jirta. Akkasii yaada keessi jalaa bittinse miti? Eeyyeen kaa yaada koo sassaabee dubbisuu hin dandeenye. Dhiifama guddaa. Tole marartuu qonnaan akkamitti siif deemaa jira? Jaallatee deema ani obboleettii kee dabara. Of jechuu koo? Kanan jedhu hiree. Waan ta'e sitti himuu dhiisuutuun jedhuun otoon sitti hin himin irra ga'e. Araaramnee irra bara. Eegaltee immoo falaasama kee maaliif maal walitti fiddaa? Hummaa falaasama miti. Waan tokko natti himuuf yookiin naan mari'achuuf yeroo filachuu erga eegaltee mana tokko keessa otoo jiraannu gargar baanee irra jechuudha. Oo akkas miti. Ani siif jedheeni miira kee miidhu sodaadheenii beeki. Miiraan nama biraan miidhame siin yaalama malee tasumaa siin hin miidhamu. Tole ogeettii ko. Maal ture? Jechuun kanatti na gaafachuuf turte. Gammee wajjin akkamitti jirtu? Qarqara deemuun kee yoomnaaf galuu dhiise. Garuu gammeen eenyudha? Dhugaa kooti bara. Miina yaadachiisu yoo waan yaadadhu ta'e. Gammee.
Maqaa kana bakka wayiitti beeka jedhu. Akkanaa? Siif haa godhu. Gammee. Maqaa kana bakka wayiitti waan an beeku natti fakkaata. Mee na yaadachiisi. Lakki dhiisi. Sittaaf akkuma dagatteetti dhiisi. Dhugaa isaa sitti himuuf si gammachiisuuf jedhiin akkas jedhe. Haasaa kee kana waan an gammadu sitti fakkaata? Ahaa, gammaduullee qabda malee. Kunumti illee akka aarsaatti naaf ilaalamu. Akkana sababa si qo'achiisuuf aarsaa kana kaffalta? Kanatti na qo'achiistu barnootatti akkan cimaa ta'uufidha miti. Ani immoo barnootas ta'e qormaata waan jedhamu hin jaalladhu. Garuu immoo hin jaalladhu jedheen dhiisu. Gatiin dadhabbiin kee akka lafatti hin banneef akka ija godhatuuf jabaadheen dubbisa. Kun immoo akka aarsaatti naaf ilaalamuu danda'u. Yeroo haasaa ogummaan guutee akkasii dubbattu na hubachiistu beekumsa kee keessatti of eeggannoo laala. Wantoota lamatti jaalalaan wal qabsiistee naan jette keessaa inni tokko aarsaadha. Isan sitti himuu barbaade. Amma immoo xiinxalaa jaalalaa taatee inni lammaffaa maali? Of jaallachuu. Jaalannis jibbines jaalalluuf jaallachuu akka ta'e amanuu qaba. Akkamitti maalu? Fakkeenyaaf ani sin jaalladha. Kan koos immoo si godhachuu nan barbaada. Maaliif yoo jette ati kan koo taanaan fayyadamaa kan ta'uu fi guutummaan guututti gammachuu akka qabu waan itti dhaga'amuuf. Kanaafuu si jaallachuu koo keessatti si caalaa of caalchisuu koo mitiire kan agarsiisu. Mee fakkeenya kan biraa fudhadhu. Namoota addunyaa kanarra jiran hunda caalaa eenyuun caalaatti jaallattu? Ta'us sidha siin jedhu. Utuu naan jettee iyyuu dhugaadha jedhee namni. Obboleessa kooti. Erga beektee maaliif na gaafatta? Obboleessa kee maaliif akka kanatti jaallatta? Maaliif rifeensi mataa isaa tokkollee akka hin buqqaaneef sassattaaf? Mee maaliif sitti fakkaata? Anuun beeku. Ati natti mika akka eegalteetti. Tole, gaafficha siif jijjiiru. Waaqayyoon jedhii miti obboleessi kee waan tokko ta'e. Gammee. Tasgabbaa'e. Arrabarraa nama cucaateeti. Dursee immoo waaqni hin jedhiin malee siin jedheera. Kanaafuu mee obboleessi keetu waan tokko ta'e moo maal taatu sitti fakkaata? Maaltu sitti dhaga'ama? Maqaa waaqaatiin miira koo to'achuu waan hin danda'u. Jireenya koo fi waan hin jiraadhu natti fakkaatu. Argitee obboleessa kee kan jaallattuuf ofii kee jetteeti. Obboleessi kee akka inni waan tokko hin taane kanatti barbaaddeef miidhama sarara ga'u booddee atis akka miidhamneef ofii kee fi addeeti. Hundumti keenya jaalala keessatti yookiin namoota jaallannu keessatti kan nuti yaadannu dursinee of jaallachuu keenya. Har'as hin dandeenye. Falaasfaa Giriikii wayii liqimsitee dhufteetta. Si waliin hin ooluu baay'isee qaba. Yeroo yaadu sirraan ogummaa qooddachaa jira natti fakkaata. Miti? Obboleessa koo kan hojii keetii siif kennu. Nama dagadhee cufaa onnee kootii keessaa rurrukuttee kaastee na yaadachiiste. Barreessichi dhugaasaa jedhe. Nama jaallatan dagachuu yaaluun ittumaa yaadachuudha. Maal taate? Yaaliin nuti milkii irratti goone milkoofne moo? Lakkinni milkaa'eera. Dhugaa keetii? Eeyyeen waan hunduma isaanitti miira. Maarree kun waan baay'ee nama gammachiisudha. Maal taatee akkasitti gaddi taree? Kanan jedhu eenyutu na reebsisee siin jedhe? Innis akkuma ati tilmaamteedha. Giiftiidha moo? Kunoo ko! An shakkeen ture beektee?
Maaliif immoo akkas goote siin jedhe? Innis akkuma ati tilmaamteedha. Iccitii ishee jalaa baasuuf akka doorsisaa turee fi gammeen faan kaffalanii fi ishee waraabuuf akka ture irratti barteetudha. Waan raajiidha bar. Baay'ee malee. Aha! Maal taate? Kanan jedhu. Sababa maaliitiif immoo reetu na reebsise siin jedhe? Jechuun koo gaafatteetta? Eeyyan gaafadheera. Maal siin jedhe? Turi. Maaliif eenyu si reebsise jennaan hireedhaan jettare? Milkii kana dhabar balleessaan kee balleessaa keessayyuu yakka guddaa sobaan namarratti dhugaa ba'uun lafarratti yakka waaqarratti immoo cubbuu akka ta'e hin beektu? Maal gochuun qaba urjii? Obboleettii kee jechuun bar seexana jechuudha. Yeroo miidhamee mana keessan ture sana abbaa kootti bilbiluuf jedhee bilbilli koo waan hin jirreef akka inni hin dhiphanneef nagaa ta'uu kootti himuuf jedheen bilbila isheerraa bilbileefiin ture. Isheenis akka inni rakkoo maallaqaa qabu bartee nan deeggira jettee bakka inni jiru deemte. Hafuura tokko baafattee jennaan kan caalutu dachaa ta'e sitti deebi'a naan jette. Abbaa keettis kan caalu fidda naan jettee natti dhaadatte. Maal gochuutu narra ture? Mee natti himi. Waa'ee abbaa kootii caalaa hireef akka yaaduu barbaadde? Hin danda'u. Isaan keessaa abbaa tokko baraaree abbaa tokko irratti murteessuutu narra ture. Hiree fi abbaa koo keessaa immoo hiree abbaa koo irra caalchifachuu hin dandeenye. Milkii maaloo tasgabbaa'e? Hin tasgabbaa'u. Amma waadaanaaf galte naaf raawwattutti hin tasgabbaa'u. Wanta kana giiftiin dhageessetti jechuun anaafis abbaa kootiifis dhumateera jechuudha. Waa'ee abbaa kootii adaraa kee urji. Isaaf jedhiiti jecha kee kabaji. Milkii maaloo dhiisi kanarra tasgabbaa'e. Isheen eenyu waan taateef kana hunda gooti. Yoo ammaatee bar seerri jira bar. Ishee kan to'achuu danda'u dhuguma seerri jira. Garuu eenyuu walitti fidda. Bilbila yeroo tokko bilbilteen na caccabsitee namummaa keessaa na baafte. Adaraa kee urjii waadaanaaf galte naaf raawwatta miti. Milkii maaloo ka'i. Hin ka'u. Kan waadaanaaf galte iccitii na baasisuuf natti fayyadamte miti. Akkas miti. Lakki milkii akkas miti. Milkii. Maarree akka jecha kee amanamtu natti himi. Maaloo adaraa kee urjii. Ani kanan jedhu amma maal akkan godhu olii isaa wallaaleera. Maal gorsita? Amma wanta ati gootu? Akka obboleettii kee gorsituutti tasuma nan gorsin. Akka nama hundumaaf itti gaafatamummaa qabutti na gorsi. Kanan ta'u taanaan garuu callistee na ilaaluu kee naaf fayya. Anis bara akkasitti si gorsuufi. Akka namatti gaafatamummaan itti dhaga'amutti malee akka nama obboleettii isaa gorsutti nan gorsiin isatti jettee jaalladheera. Garuu immoo dhugaan hiree bakkee ba'uu qaba. Naaf hin galle. Akkamitti yaaddati garuu? Akkamitti yaade? Kanaan dura dhugaan hiree bakkee ba'uu qaba kan jechaa ture si miti? Moo erga dhugaa jiru bira geesse booda ammas giiftiidhaaf falmaa jirta? Maaliif maal olitti fidda? Ani giiftiidhaaf guyyaa tokko sobaan falmeef hin beeku. Ila hojii amma hojjetame kana keessa harki giiftii akka jiraatu kan barbaadu ana caalaa jira jedhee yaadu. Akkas taanaan ni ilaallaka. Ammas taanaan ragaan hundumtuu harka kee keessa jira waan ta'eef. Yoo ta'e waa'een milkii uumaa sitti dhaga'amu? Rakkoon abbaa isaa irra gahuuf jiru sitti dhaga'amu moo? Kanaafuu akka obboleettii koo maqaa balleessanitti bilisummaadhaan jiraatanii mana barumsaa keessatti kabajamte keessatti salphattee wanta isheen hin gooneen hundumtuu muka mammaaksaa godhatee qubatti qabaa jiraachuun isaa homaa waan sitti dhaga'amu qabu. Kanaafuu hiree bilisa baasnee milkii fi abbaan isaa qilee haa galannaan jechaa jirtaa? An akkas hin jenne. Natti mi kana caalaa akkamittiin jetta? Wanti ta'e jiraachuu qaba. Ati maal yaadda? Homaa
waan yaadu tokkoyyuu hin qabu. Erga kana mara kolfinee asumaan gara qo'annaa keenyaatti adeemu. Jalqabdee mootiire. Deemtee iddoo kanatti balleessitaa. Amma miira kana keessaa baanee akkamitti gara qo'annaatti deemuu dandeenya? Isiniif hin galle moo tapha dabar kan taphannu? Akkam jirtu kabajamtoota keenya. Amma ammaatti nagaa keenya turree jirra. Otuu isheen waa'ee qo'annaan kaasiin jechuudha. Baga nagaan dhuftee jirra. Mee har'aattis nutti dabalan. Hiree, anaa fi qo'annaa jechuun seexanaaf waaqa jechuudha. Waliin jaalannu. Abshir jabaadhaa. Qo'annaan irraa kan guyyaa kaan irraa addadha. Waliin taphataa qo'annaa malee ani gowwaadha moo namoota qo'annaan jaallannee sadii walitti qabee kana yeroo koo wajjin qofa. Ilaala argitanii nuunnachiisaa jirti. Maal nuunnachiisu qofa booree nutti horaa jirti malee. Taphichi maal seetan ji'oogiraafiidha. Kan caalu dhufe. Mee amma ji'oogiraafiin tapha maaliif ta'a? Ati immoo tapha yeroo jedhamu kubbaa waliin fiiguu sitti fakkaata miti? Kun beekumsa waliin fiiguudha bara. Nan dhaggeeffadhaa. Amma qubee tokko maqaa isiniif waama. Isin immoo maqaa biyya qubee sanaan ka'uu fi magaalaa guddoo taate natti himtu. Namni mo'ame adabbii qaba. Adabbiin isaa maalidha? Dhiironni puushaappii si'a 10 buutu. Firiin immoo si'a 5 ofirra quxxantee kaati. Nuuf dhumatee kaa. Isiniif galeera mitiire? Adabbiin isaa naaf galeera. Garuu tapha isaa hin beeku. Fakkeenyaaf faayyoon maqaa isiniif dha'e Faransaayii fi Finfinnee jechuu dandeessu. Faransaayii biyyadha. Finfinneen immoo magaalaa guddoodha. Akkuma fakkeenya isiniif kenne kanatti maqaa biyya tokkoo fi magaalaa tokkoo dhoftu jechuudha. Eenyurraa eegali? Qubeen ati waamtu qubee aataan aanarraa eegali. Sirraan eegala. Garuu gaaffichi qubee aadhaan kan eegalu miti. Wayyoo nyaatamtee naan jedhika. Hin calliftu turte? Afaan bare duwwaa laafata jedhama mitiire ani yoomin bare. Tolee jira daa. Daa amma waanumti qubee daadhaan ka'u jira du'a yoo ta'e malee. Yeroo qabda. Yeroon siif kenname sekeendii 10 qofa. 10, 9, 8, 7, 6. Jibuutii! Waan tokko akkanaan hin jenne. Jibuutii yeroo barreeffamu qubee daadhaan eegala. Qaxalee magaalaa guddoo qofa si'a. Magaalaa guddoo. Yeroo kennume. Eessattuu jalaan baatu? Puushaappii 10. Tokko, lama, sadii, afur, shan. Shantu si hafa walakkaa qofaa buutaa? Maal shan deebiseera bara. Shan qofaan adabama. Jira. Magaalaan guddoo Jibuutii maalidha? Ani hin beeku. Jibuutuma ta'a kaa. Gowwaa wayiidhaati. Hiree isuma naaf gaafadhu. Tolee gammee faarraa kan qabu. 10, 9, 8, 7, Faransaay. 6. Waan dhagaanan. Eenyutu Ingiliffaa waamsiin jedhe? Imbaasii Faransaay isa lagaasiyoon isa naannoo mana isaanii jiru sana se'eem. Jalaa callisii ati sirrii jette. Amma magaalaa guddoo waam. Isa waan ta'eef isa gargaartaa? Fiilaand. Garuu Fiilaand maal turte? Isheen biyyadha. Hiree yeroo kan sa'aatii yeroo hin dhumu? Yeroon kee dhumeera puushaappii bu'i. Tokko, lama, sadii, afur, shan. Anis shan qofa hin bu'a. Walakkaa deebisee. Maalumaafuu magaalaan guddoo faadhaan ka'u Firiitaawun jedhamti. Afrikaa keessa biyya Seeraaliyoon keessatti argamti. Argitanii akkuma salphaatti barnoonni nagalaa jira. Maal eenyuuf? Siif moo? Baay'ina puushaappii hojjetteerra bara irreen siif ba'uuf jedhama. Malee yoomillee barumsi siif hin galu. Firii amma dabareen kan keeti. 10, 9, 8. Rooma!
Qaxalee ko dafi maqaa biyyaa dha'i. 5, 4, 3, 2, Rwanda. Akkas malee qaxalee ko. Uff, yes. Akkan si'a shan qubbanii ka'uu eegdanii turtanii akkas yaaddanii nafee bara. Amma eenyu cimaa eenyu dadhabaa akka ta'e barameera. Kana booda kan hin jiraachiftu. Ishee malee namni hin jiru. Kana umurii ishee guutuu odeessaa hafti. Salphaa moo Ruwaandaa fi Roomaan waan raajii nurratti hojjetan. Isin hin ajaa'ibin. Aniyyuu isinii waliin argamuun barbaadu. Wallaalaa wajjin ooluudhaaf aniyyuu yeroon qabu. Maal taatee har'a fuulli kee sirrii miti? Akkuma qormanni dhiyaachaa dhufu na yaaddisee miira addaa keessa na galcha. Jabaadhu malee. Sii maaltu si dhibe? Yeroodhaan nama gaariitti hirkate. Nama gaariin jedhee intala hantuuta sana. Garuu si hojjechiisuu nan danda'a. Jechuun koo isan giiftii irraa hojjedhu jechuudha. Wanti ishee irra dhufa soo qoricha du'aa ta'eyyuu ija kiyyaan garagaree ni ilaalu. Qormaata qofaadhaa bari. Ilaa ishee irra hojjedhee darbuurra akkuma ijoollee kaanii kufunaa wayya. Ilaali maaloo umurii dheeraa immoo qabdi. Namni gaariin umurii dheeraan jiraatu. Namni jallaan umurii dheeraa jiraata akkuma jedhamu. Maal jetteeniiti maaloo kana keessin onni ishaan gadi gatutti kofaltu. Qormaata giiftii irraa hojjedhu naan jette. Anuma intala ayyaanni waaqarraa fagaatti kanarraan hojjedhuun jedheen kanaaf kolfite. Amma kun maal isaatu nama kolfisiisa. Akkasumatti waan na jibbituuf malee ani namamtu akkasii miti bara. Namoonni jalli nama taasisanii hojjetanii maqaa keetiin doo godhachuu barbaadu. Dhiisitti murteessinu. Ragaa dogoggoraatiin sammuun isaanii diigame waan jiruuf homaa jechuu iyyuu hin dandeenyu. Akkasii miti. Of course. Qormaata hattee hojjechuu yoo sitti ulfaate immoo yeroo kamittuu na argachuu dandeessa. Sin qo'achiisa. Har'as yoo barbaadde boruus. Dhiisi maaloo si rakkisuun ta'u? Dhugaa kooti. Homaa tokko rakkinaan qabu. Bilbila koo qabadhuuti har'as boruus si qo'achiisuu nan danda'a. Tole. Duwwaa 9 66 Afachuu al tokko. Antivaayirasiin bilbila kootti daalood godha. Antivaayirasii? Jechuun vaayirasiin bilbila kootti fe'aa jira waan ta'eef antivaayirasii immoo daalood gochuun qaba. Dur immoo ulfina maalii jaallatte? Nama ulfina jaallanne akka keetii argee hin beeku. Gammee adeemnu. Eenyu na seete ana jirraa dabar guggubachaa ooli. Siin waaqni sitti garaarama. Maal naasofsiisuu barbaadde? Wanti nama gaddisiisus, wanti nama gammachiisus jira. Kamirraa siif eegalu. Wanti ammaa yeroo kamittuu waan gaariin injifatama. Naan jechaa kan nu guddiste sanaan dagatte. Kanaafuu waan gaariirraa naaf eegali. Urjii waan hundumaayyuu bira geessetti. Waan kan hundumaa giiftiin akka gootee fi kan milkii reebsises ishee akka ta'e waan hundumaayyuu milkiin tokko lamaan urjiitti miira. Dhugaa keetii? Eeyyee. Sababa inni hireetu na reebsise jedheef immoo iccitii koo yoo na jalaa baaste rakkoon kana caalu si mudachuu danda'a jettee waan itti ilaalatteef. Akkas jetteen immoo? Maal kana qofaa mana jireenyaa abbaa isaas barteetti. Rakkina isaatti fayyadamtee maallaqa xiqqoo argiteettiif. Milkii waan tokko yoo dubbatee jennaan abbaa isaas miidhuu akka dandeessutti himteetti.
Waaqa koo. Egaa kun waan baay'ee nama gaddisiisudha. Urjii yaada lamaan isaanii gidduutti dhiphatteetti. Dhugaa kana koree naamusaa mana barumsaatti ibtee giiftii adabsiistee siin bilisa baasuu barbaaddi. Garuu immoo kana gootee jennaan egereen milkiidhaaf kan abbaa isaatii yaaddoo ishee keessatti uumeera. Kanaafiyyuu waan gootu wallaaltee bishaan akaa jirti. Rakkoo akkamii keessa seente maaloo? Baay'ee ulfaataa. Koreen naamusaa guyyaa har'aa waan beellamanii jiraniif achi deemaa jirti. Yeroo haala ishee ilaaltu waan maal gootu sitti fakkaata? Kana jechuun baay'ee ulfaataadha. Garuu gaafa yaadu urjiin dhugaa jiru waan dubbattu natti fakkaatti. Hin ta'u. Maaltu hin ta'u? Hin ta'u obboleessa koo. Eessa deemta? Deemee urjii arguun qaba. Atasuma ture dhuftee naan loluu dandeessu. Haasofsiiseen dafee dhufa. Hiree! Hiree! Nagaa keetiir. Maaliif kariitii kanaan na waamte? Urjiin gootu. Maaliin hin godhu? Obboleessi koo waan hundumaa natti himeera. Giiftii dabarsiteen kenni. Maaliif? Milkiif abbaasaaf gadditeetu moo? Isas ta'u baay'ee ulfaataadha. Kana booda milkiin miidhamuu hin qabu. Akkasumas abbaan isaas miidhamuu hin qabu. Si dhukkuba moo siin? Dhugaa sitti muuf milkiif abbaan isaa otoo dhimma kana keessa hin jiran ta'eyyuu giiftii akkati dabarsitee kennituuf siif hin iyyamu. Maaliif? Giiftiin obboleettii koo waan taateef immoo? Lakkisaaf miti. Maaliif hiree? Kanarra dhiisii sababni isaa maal siif godha? Dhiisuu wayyu osoo dhifamaan irra darbine wayya. Hiree, dhuguma sammuun kee yaaduu dhiiseera. Urjii. Maaloo daraa kee dhiisi? Naaf hin galle. Simitii dhugaan koo naaf ba'uu qaba maal jechaa kan ture? Inni dura dhaka. Otoo haala guddina giiftiin bariin duradha. Amma garuu rakkoon kan ishee osoo hin taane akkaataatti abbaan ishee guddisee. Kanas obboleessa keetu sitti himti? Inni homaayyuu siif hin godhu. Nama tokko akka seexanni dogoggorsitee osoo bartee itti murteessita. Itti murteessitu. Sababni isaas jaallatee waan inni godhe miti waan ta'eef mana amantaa geessitee kadhachiistaaf. Kan giiftiis akkasumadha. Wanta otoo hin jaallatin otoo hin beekin gooteef akkamitti itti gaafatamti. Akka namicha seexanni irra jiru sanaatti gargaaruu qaba. Hiree, dhuguma garaa kee irraati garuu. Dhugaa ta'uu isaatiif obboleessi koo yoo beektan nagaa. Kan mana barumsaa fi kan barattootaa dhiisi. Yakkamtuu ta'een itti fufa. Koreen mana barumsaa akka dhifamanaaf godhan qofaaf gaafadha. Akkas gochuu hin dandeessa? Eeyyeen kana gochuu hin dadhabu. Urjii akka haasofne malu giiftiitti ni himin. Yoo itti himte amma immoo akkamittan caalama jettee rakkina biraa uumti. Hiree, ati akkam nama gaariidha. Galatoom. Yoo ta'uudhaa baate bakka isaa akkati waan tokko naaf gootuun barbaada. Maal siif godha? Obboleessa koo waliin akka duraatti yoo deebitan baay'ee natti tola. Yeroo waliin turtan jaalalleewwan nama hinaafsisan turtan. Sababa koo fi sababa giiftiitiin akkasiin gargar baatan tasumaan barbaadu. Obboleessi koo akka inni fedhii qabu nan beeka. Ati immoo otoo dandeessee jaalala keessan kaleessaa deebistee baay'ee natti tola. Hiree ko. Karaa natirra deemtee dhuftee baay'ee fagoodha. Ani immoo kana siif gochuu hin dadhabu. Waadaa koodha. Hunduma isaanan sirreessa. Galatoom.
Ani qormaata fakkanatti yaaddee hin beeku. Har'a garuu maal akkan ta'e wallaale. Jabal sodaaf keessaa balleessi. Sodaan qormaataaf baay'ee galeedha. Sabii kutuu sirkaa balleessa. Isallee homaa yaadda'u. Akkam? Jechuun homaan beeku kanaaf waan tokkollee na jalaan balleessu. Ati homaan sodaanne miira kana keessa taate kan akka kanatti qoostu. Giftii qabu. Egaa qormaata koorraa siifi waaqatti ilaalle. Sin hojjisiisa jedheeramte maallatti gororte. Tole.
Qormaata jalqabaa daqiiqaa isiniif kenname keessaa daqiiqaa 10 isin hafe. Hundi keessanuu dhaabaa. Daqiiqaan isiniif kenname xumurameera. Yeroon keessan dhumeera dhaga'amu moo? Qorumsa kanaaf immoo daqiiqaa 45 qabdu. Elisa malee qormaata irra jirtu fakkaata. Nagamu, abang jadi ber. Kurmaan akkam ture? Salphaa ture. Gifti. Baay'ee gaarii ture. Gaafa yaadu waan hunda isaa deebisnetti fakkaata. Jirra. Baay'ee ulfaataa ture. Gamme. Baay'ee ulfaataa ture barsiistu. Milki. Homaan jedhu. Fireetiyoo. Baay'ee salphaa ture. Abdiisaa. Gaarii ture. Gaariidha. Firii isaa torbee dhufutti eegaa. Guyyaa gaarii.
akka walirraan hojjenne abdiin qaba. Namni walirraa hojjete yoo jiraate miidhamaa ta'a jechuudha. Qormaanni tokkoon isaa koodii qaba. Kanarraa kana fi carraa gaarii.